akkasitti isaaniif illee gartee qabachuun bareedaadha. Maallaqa hanqa qabdan maallaqa biyya ta'eeti hojii baadhaa. Okay. Tole. Dr. Latio deebisechaa jiranii galchi. Okay. Ana gabbaa yoo yaade qabaadha wantaan jaa waardiyya akkasii. Galti ko ture. Anaati deeme ijoollee lallaatiin dhufa turi. Ijoollee lallaatiin. Walaayyan kennaa nu gammachiisa ummii teena tana qalbiin isii cabe tana imimaan kanarraa haqaa rabbi isin haa kennu rabbi waan isin kennitanii olitti isin haa kennu rabbi bakka isin haa buusu yaa ummata keenya wanni kana ol miira keessa nama galchan jiru haadha teena tana haa gammachiisu haadha teena tanarraa imimaan haquu waan kenninu haa kenninu. Abaa woboo 430 koo hajuu 500 barreessee maallaqa isaa akka ta'e aaronnoo maallaqa biyya taatee haa barreessu. Madina Najibo ammoo Dubai. Wali barbaadan seenaa fi haadha keenya dubbisaa qarshii ammana siifan galcheedhaani. Jabaadha. Riyaala Sumaalii. Kanuma natti ergeen jira poleetiiko. Kanuma natti ergeen jira. Barreessee jirti. Suuraa namee irra deebi'i. Raala dibbalama. Okay, raala dibbalama ettee jirti suuraa nameeti. Hanni ol galteetta. Namni seene kuni. Hanni. Intisaar Nasruudhaa barreeffadhu. Qarshii doolaara Ameerikaadhaa 100 akka barreessite. Intisaar Nasruudhaa. Anilleen bareedduu Oromoodhaa. Anilleen doolaara 100 akkaan hin erga jette. Ummata kiyya nu jala yaa'ina. Barakallahu fiikum nu jala yaa'ina. Dubbadhu ta'u seen namni seene kun dubbadha. Ani. Deebii seene bakka sagal. Deebii seene. Ani 2987. Okay. Deebii seene. Leetawwan meerre. Eenyu Dr. Lata Oga Dr. Lata. Kiyya 500 keessaati. Sara Yusuf kana galcha nagalcha jetti. Jabaadha ummata keenya yaa'ina sagantaa kana Dr. Lata. Oda mudda. Okay, sure. Galatoma. Rabbiin isin cinaa dhaabbatu. Hedduu galatoma anis amman dabarsaa lakkoofsa Mubaarik Saaraa isitti nagalchi jalaan gabbaa waliin deebi'aa. Lakkoofsa biraaweetiin na ergitellee bareedaadha. Amma yeroo 100 dabarsaa fi ganama akka dhaqatu. Olaandirraati warra dabarsu bilanii inshaallah na namicha bira dhaqiti karaa eeggatiin hin hojjetu jedhi. Nagama. Isin nagama. Akkasii Yeroo dhibba darbeetii argitee yeroo laayivii namni waan qabu darbaataan jedhamu jedhanii darbaniiti imimmaan haadha keenyarraa qoorsina galatoomaa ulfaadhaa umrii sinaa dheeressu dhugaa rabbiitti. Ayman ilma Noolee Ayman ilma Oromoo doolaara 100 galcheen jira jedhee Ibraa doolaara 100 galeera miti galatoomi Ayman jazaakallahu khairan. Hundi keessanuu warri kennitan galatooma Dr. Kenna Leela ta'oo barakallahu fiikum. Lata'oo akkaawuntiin Itoophiyaan sii kenna. Tiktookii kana nan laa kuloo qoy kan biraatiin fooloo si godha. Rabbi sin haa gammachiisu ummii teena tana gammachiisa. Argaa kana. Tanarraa imimmaan haqa. Dr. Lata'oo. Mana keerraayis nan argadha natti fakkaata yoo jiraate nan naqa. Kuno kana baabootii si kennaa kan argaa taala. Ela. Fooloo qabiilaa kulola. Kulola sakara qabis fooloo godhi. Fooloo godhi achi. Ya. Deebisi fooloo. Bareek.
Dadarino bestiin anis riyaala dhibba takkaniin erga jee. Commenti irratti illee lakkoofsa tokko barreesseera la. Commenti irratti argatta Nanna ka'e. lakkoofsa tokko barreesseera. Mubaarak Mubaarak nama waan jedhu kana galchi Zara Yusuf jedhu kana ol galchi. Jalaa gabboo Ayyee Profeesar Abwanii kaasata warri biyya baay'izawee jirtan kun Jalaa warri gadi bu'uura baay'izawee. rakkoon qabu ayyee. Ila. Doktor Latata kaasata obboleeyyan keenya. Dhiifama waan barreessitan kana re'aalas ta'e doolaaras ta'e birris ta'e addanuu baasa. Dhiifama guddaa namni hedduun jedhee barreessaa jira. Walumaa galatti biyya kamii akka beekamu kaasata keessumattuu obboleeyyan keenya rabbiin riskii namallee waluma caalchisee jireenya namallee wal caalchisee warroonni baay'izawee kun biyyaa fi haalli isinillee mijjatu mala mijjatu dhabullee maraa jiraatti hin kennanii amana isinitti haasa'u harka keessan nu diriirsa. Oye, moge. Jirta jirtu. Jara, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barri kuma lama suudhiin ergaaf jedhee jira bar argitee sana fakkaatti barreessee jira. Rabbi si haa kennu, Rabbi sirraa jaalatu, Rabbi bakka si haa buusu, Rabbi yaada muraada kee haa guutu galatu. Baarakallahu fiikum. Nama jazaa itti argatu Rabbi sirraa jaalatu. Wallahi hawaasa keenya intaloon kun maqaan isii hannichoo jedhamti. Wallahi obboleettii koo kanaa kiraati. Barana ummata Liibiyaatti qabamanii dargaggeessa ijoollee biyyi lama Liibiyaatti qabaman sanaaf qarshii 40,000 galchite. Wallahi bakka latteetti 20,000 40,000 akkasumallee jettu akka rabbiin umurii isii dheeressu akka rabbiin waan hafe keessa barakaa kaa'uuf dachaan dabaluuf du'aa eegadhaafi ummaa keenya intaloo kana bareechaa du'aa eegadha. Wallahi bareechaa fi du'aa eegadhaa wallahi Rabbi si ajjeesu. akka addaatti. Nayyaada Rabbi si agargaaru. Ummiin teenna yaadumatti du'aayii si godha namni nama beelaa nyaachise garaan si haa godhu jette darasaan duraan gara beelabaaf. Ummiin teenna amma haala kana keessa taa'anii yeroo jalqabaati viidiyoo dura taa'anii akkana as mul'ata. Walaa nama qalbiin keenya caba haasa'uu hin danda'u isaan laala. Isaan garaanuu si godha aanii teenna rabbi si haa gammachiisu rabbi yaadaa muraada si haa guutu. Waan rabbiif ta'an gaaf tokko rakkoo keessa yoo siif jecha waan kana ta'e yoo siif jecha ummii xiyyata na gargaare yoo siif jecha rakkataa kana tawassulaata hortoo rabbi ittiin ta'anii sanin yaaddu hundi keessan obboleeyyan keenya namni waa kennitan namni ajjala jettan namni rabbi harka keessan keessa waa kaa'ee wanni kana caala ummii teenya tana mee fuula isaaniin argitan subhaana wa ta'ala wanni kana caala qalbii nama cabsu hin jiru jaalatanii asin ta'an. Jaalatanii fuuldura keenya ta'anii kun isinitti haadha gamoo. Sheer godhaa. Wallahi numa hana gammachiisa rabbi irraa dhaabu. Harrayyuu ni cumna sheer godhaa. Meeshii godha osoo haadha koo taate hoo jedha. Haala keenya mee ammas kuttaa Ahmad adubbata du'aati keenya adubbata beekaa tokko beekaa tokko adubbata dhume. Dubbadhaa ummii. Yaa bulchiinsa gaarii seera diin islaamaa taayitaa afaan godhaa wal miidhuun gonkumaa jiruun jiraanne haqni wal qixuma zabana aliyyan khaliifaa islaamaa hangafa sahabaa mu'mina ganamaa ilma beeraa nabii leenca fakkii namaa hayyummaadhaanis beekamaa booda khaliifaa usmaanii jala